Har'a waan ajaa'ibaa qabattee isin dhufteetti zulaan keessan akkuma isin argitan algaa baay'ee bareedaa ta'e kwaalitii ta'e meetira 1.8 taappisarii akkasuma muqumsaaxiniin tasharaataatiin biyya keenya keessa jiraatanii namni hedduun nagaafataa turtan kinoo qabadhee isin dhufee jira meeshaa obboleettii ta'e naqaalii kana hanga xumuraatti saskaraab laayik sheer gochaa ilaaluun raaffatinaa isiniin jedha maal kana qofaa miti tiivi istaandii hedduu kwaalitii ta'e baay'ee bareedaa ta'e akkasuma gamaa gamanatti balbala lamaa fi akkasuma masaabaa sadii qabu madaddaraa ta'e guutuun isaa jechuudha baay'ee bareedu kana qofa maalii majlisa hedduu kwaalitii ta'e jechuudha xurii isaallee ka baay'ee dhoofatu xuriin isaallee ka irraa hin beeksisne baay'ee kwaalitii ta'e aynunee midhaan video kana hoo barbaadanii hanga xumuraatti ilaaltan malee bira hin darbina subscribe godha har'a jechuudha ganamaan bahaa jira meeshaa dirqama geessuu qabu tokko jira meeshaan kun illee bakkeen inni deemullee waan fagoo ta'ee fi ganamaan bahaa jira jechuudha akkuma argitan kana qursi kennaa nyaannee akkasitti gara manaatii bahaa jira jechuudha kinuti bajaajiin balbala dhaabatee jira akkuma argitan sultaan bajaajii fi qulqulleeffataa jira jechuudha akkuma argitanii waan qabaniin cidha dhiqanii mire akkasii warri makiinaa hin qabne warra akka kennaa kuni waanuma qabdanitti alhamdulillah jedha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ashamarka fuune jaalatamtootaaf kabajamtoota uummata oromoo jira jirtu bakka jirtanii nagaaf kabajaan kenna isin biraa jiraatochaa kinuti imala kenna eegallee jira jechuudha gara meeshaa fe'uutiif deemaa jirra akkuma isin argitan kana kinuti algaan kun meetira 1.8 algaa baay'ee bal'aa ta'ee fi akkasuma guddaa ta'ee komoodiinoo lama qaba komoodiinoo lachuyyuu masaabadha yookaan kiisa jechuudha mataan algaa kun jechuudha mataa baay'ee guddata argitanii baay'ee guddata akkuma isin argitan kana mataan isaa bichaan baay'ee guddaa ka ta'e algaa kwaalitii fi baay'ee bareedaa ta'e jechuudha meetira 1.8 haala isin argitan kanaan taappisariidhaan akkana bareechisnee maashaallah geexnee baasnee jira jechuudha taappisariidha qaamni isaa guutuun hedduu bareeda jechuudha algaan kun algaa maashaallah ta'e hedduu namatti tolu obboleettiin ta'e haala kanaan ajjatte haala kanaan baasnee fi jira jechuudha meeshaan isin biraa qabdu meeshaa baay'eedha jechuudha meeshaa kana hunde isaa guutuu isaa jechuudha beekoo barbaadan viidiyoo kee kana hanga xumuraatti subscribe like share godhaan wajjin turaa isin jira gara algaa kana keessa sibiilillee hin jiraachuu pudiilleen hin jira algaan kun chuppudiif sibiilalleen qabasin jedhee jira algaa baay'ee bareedaa ta'e maashaallah hedduu namatti tola itaansee qumsaaxiniidha qumsaaxinii akkasin argaa jirtanii kana qumsaaxinii baay'ee bareedduu taate jechuudha guddoodhaallee akkuma argitan kana kiisa sadii qaba jechuudha akkuma argitan kana garaa isaa keessa jalli isaallee kinootan sharaataatii qaba jechuudha tan sharaataatiin keessa isaatiitti galee jechuudha masaabaan isaa hundi isaatu tan sharaataatiidha akkuma argitan kana maashaallah jechuudha akkuma argitan kanatti masaabaan isaallee tan sharaataatiidha ofumaan tan sharaataata jechuudha yeroo hundaayyuu nu hojjannu isa kana malee hin hojjannu jechuudha tan sharaataati kana malee hin hojjannu kaulaan qulfii qaba akkuma argitan kana qumsaaxiniin tan sharaataatiidha isiniin jedhee jira gubbaa isaa kanatti boota uffata fannisan qaba masaabaa irraa olitti akkasuma boota konfortii yookaan indilimsi kaatanillee ni qaba jechuudha isa kana tan sharaataatiidha isiniin jedhee isa kana achi cufnee yoo jennu kan banutti deemna jechuudha barri sadaffaa kana banuudhaaf deemnu akkuma isin argitan kana kinuti madaddaraan staayiiliin inni ittiin dalagame staayilii kanneen jechuudha maashaallaadha xixiqqoo sadii ofirraa qaba akkasuma gurguddoollee isii shanii ka jalaa wajjin jaha ofirraa qaba akkuma isin argitan kana gubbaa isaatti bootaa konfortii kaayatan yookaan hamsoola kaayatan ofirraa qaba qumsaaxiniin isin argitan kana qumsaaxinii baay'ee kwaalitii taate jechuudha akkuma isin argitan kana maashaallaadha hedduu bareedduu ka taate jechuudha namni isii tana barbaadanii ajjechuu barbaadan koottaa isiniin jedha gara barrii sadaffaatitti yoo darbinu barrii sadaffaa madaddaraan isaa akka kaanitii miti kun amma xixiqqaa of keessaa qaba gurguddaa of keessaa qaba kun ammoo gurguddaa qofa jechuudha akkuma isin argitan kana baay'ee babal'atee jechuudha gurguddaa qofa ofirraa qaba akkuma isin argitan kana jalarraa kaasee hanga gubbaatti gurguddaa qofa jechuudha meeshaan isii hundumaachidha algaa qumsaaxinii ta'e akkasuma tiivi istaandii ta'e hundi isaa maachidha akkuma isin argitan kana maashaallah jedhee jira namoonni meeshaa kana jaalatanii barbaadanii keessan nu dubbisaa isiniin jedha yoo cufu jechuudha tan sharaataatii isaa sadiinuu yoo cufu akka isin argitan kana jira jechuudha itaansii tiivi istaandii hedduu kwaalitii taate jechuudha madaddaraa isaa argitanii gubbaan isaa kun guutuun hanga xiqqii kanaatti madaddaraadha jechuudha qumatiin isaallee dheeraadha akkuma isin argitan kana akkuma televizyiiniin kun jidduu kana keessa gala jechuudha televizyiiniin jidduu kana keessa gala abbaa 40 ta'e kan feetan jechuudha kasanii olii abbaa 50 wayii ta'e kan barbaadan qabata waan ta'eef asirratti hidhama kinoota kanatti hidhama akkuma san argitan kana obboleettiin ta'e abbaa 43 waan ta'eef isiidha istaayilii kanaan dalageef jira akkasuma jechuudha bifti isaa muka akkasuma geexiin isaa akka itti bareedu ilaala geexiin isaa kan irratti galee
istaayiliin isaa akkatti bareedu akkasuma immoo gamaa gamanatti komodiinoo balbala lama qaba. Akkuma isin argitan gamaa gamanatti komodiinoo balbala lama qaba. Itaansee masaabaadha. Masaabaa sadi qaba jechuudha. Akka gubbaa gadi banamu masaabaa gubbaa gadi banamu sadi qaba jechuudha. Namoonni hajamtanii koottaati ajajadhaa isiniin jenna. Akkasuma immoo gamaa gamanatti komodiinoo balbalaa qaba isiniin jedhee jira. Asiin butta kanatti meeshaan biraa waan qabeef baay'ee banuu naan mijanne. Akkasuma isin argitan kana madaddaraallee hangana qaba jechuudha. Madaddaraa lama xixiqqaa fi tokkicha guddaa daarii hanga daarii gahu qaba jechuudha. Namoonni meeshaa kana jaalatanii isinitti tole. Meeshaa kwaalitiinatiin isaa waan ajaa'ibaa waan ta'e kan argin xankaarinaatiin isaa jechuudha. Ittaansee majlisa akkaan bareedaa ta'e algaadhaan maachi jechuudha. Baay'ee bareeda jechuudha. Ayuuneemidha. Hedduu kwalitii ta'e jechuudha. Hedduutu kwalitii ta'e jechuudha. Akkasuma makaddaan isaallee akkatti dheeratu ilaala. Makaddaan isaa bichaan akkama akka dheeratu ilaalaa isiniin jedha. Majlisa hedduu kwalitii ta'e ayuuneemii karariin isaallee ka xurii dhokfatu hanguma fedhe osoo xuraa irraa hin beeksisne jechuudha. Kararii boorri kunillee boora akkasitti boorri badaan tokko hin jiru. Isa sana osoo hin taane inni kun barruudha jechuudha. Akkuma isin argitan kana ayuuneemii kanaan haala kanaan jechuudha bareechifnee miidhagsnee baasnee jirra. Namoonni jaalatanii namoonni hajamtanii koottaa isiniin jedha. Istaayiliin isaa istaayilii biyya alaatiin ka dalagame ayuuneemii haa ta'u malee istaayiliin isaa baqa layyatti jedhe jechuudha. Istaayiliin isaa hedduu layyatti jedhe miilaalaa isiniyyuu jechaadha. Wanta isinitti mul'atu tokko jiraachuu mala waan ta'eef laalaa isiniin jedha. Baay'ee adda ta'e jechuudha ka dalagame hedduu adda ta'e dalagame boondiin isaa boondii kwalitii malada hanga dheeratu laalaa makaddaan isaa jechuudha. Maashaallah hedduu jaaladha jechuudha meeshaa kana baay'ee natti tole. Karariin isaallee kararii boora sana osoo hin taane kararii xurii dhokfatudha. Baay'ee bareeda hedduu jaaladhe. Obboleettii teenya qaaliin nagaanitti si haa galchu siin jecha meeshaan kan kee haala kanaan si bahee jira jechuudha. Warroonni meeshaa akkana kana jaalatanii yookaan filannoo keessaan filannoo kenna ta'e jechuudha. Nurraan dhuftanii yoo ajajatanii nurraa milkooftanii isiniin jedha. Irraa gammaddanii wanti itti gaabbitan tokko hin jiru. Inshallah irraa gammaddanii waan gaariidha wanti nu biraa argattanii meeshaa orjinaaliidha meeshaa kwalitiidha akka wanta kennatitti ka dalagnu malee nama akka nama kastamarii dalaguuti osoo hin taane akka nama dhimma kenna gooneeti ka dalagnu waan ta'eef meeshaa kana nurraan dhuftanii jechuun ni dandeettan isiniin jenna. Lakkoofsa bilbilaa kenna duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti heloo jechuun irraanfatina. WhatsApp fi Telegram irratti illee boota kamuu nu geessina naannoo Oromiyaa hundaa geessina jechuudha. Karariin isaa kararii baay'ee xurii dhoofatu hanga fedhe soo xuraa'e homa takka irraa hin mul'anneedha. Waan hagam mana dhageeffataniif galatooma hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti horaa bula.